جرو جرسي قال خنافو دفعتي دي شرشر كودا عن ترتر سني كودين تكشوا سني دبدين كيدنا سنيفو شرشر كودا نسنجا وانتنا رادو بتشو بربادو أكو متدوري رتي دبتشو في حالتي وانتوتا سعودي عربية تخيستي ديماجرو وان يدو فقطة سعودي عربية خيست ديماجرا وانتوتا سعودي عربية خيست ديماجرو خنا توتيو يدو تكنا جايبو جراجو سيقاله وانتوتا dubartoota keenya irratti Saudi Arabiyaa keessatti deemu jiru waan hedduu fokkisiisa waan hedduu nama jibbisiisu maali boo maali mee osoo waan san hin dubbanne dura warri biyya baatanii biyya namaa keessa jirtan kaayyoon isin biyya baataniif maali kaayyoon biyya baataniif maali biyya keessa if jijjiiru ganda keessa jijjiiru biyya keessa jijjiiru sigalee wanti isin biyyarraa baataniif maali wanti isin hujii dhiistanii biyyarraa baatanii maali warra keessafu warri Saudi Arabiyaa yoo as keessa jiraatte warra Saudi Arabiyaa bira sheer godhi gahin sigale yeroo hunda dhalaa biyya Arabaa maaree biyya Arabaa maaleen biyya Arabaa jechuu jira dhalaan biyya Arabaa jechuu jiran sigale way bakka oroo خنا بقى دلقان تيسن خنا تا أما أكنا وأنا كنا وما أجندما في ومن تاني ولرد دلقو في ومك أول بليسو والطريسو ليوتن يروم رأس دورة خواي بانغالي ماري تاتي بانغالي نكس غوتي جتشو ترتن أمس في الدنيتي تي مالي بو وانتي بيجابات ريفان أندوب متنا ندي بيبر مالي واني بيجايس باز نمني يرو بيجابو بر خايو كبابر خايو كبابر ما يفين جيرة جي دي ما بر if جيرة تين غند خينيا لي جيرة جي بيجي يسلي جيرو داف ديما خايو كبا نمني يرو بيجربو مالي نمني ميجا ها سافولي ها ولالو أمانتلي ها ولالو ربلي صداتو عديزو علمي نما جرو خايو فيها كمي دقت مالي خايو في دقتون مالي بيجربه نم سيغله if jijjiru fi namni khabiya rabe yero biya rabatu bara kaysatti dukoyte wame qabshan bara sudi bara kaysatti khan bara kaysatti akka fedantani khan bara kaysatti namni meqaduye khan yaman kaysatti akka fedete khan oromo khararratti somalen akka fete gode khan aramni khararratti akka fede gode sigale wame qerrage khabiya biyya namaa dhaytu jijjiiramuuf laffaatee kadhaytu jijjiiramuuf if jijjiirtee dalagattee akka namaa ta'uuf sigale mee maaluma wannummaan biyyaa si baase yoo kanaan alatti khabiraa ka jiraatu taate masluufa duraanu sigale maali bakka namni biyyarraa baate ati bakka waan maali boo duuta kana madabbara waan kana maali akkana godhachuun waan akkana dalaguun waan akkana waan Oromoo irraa fokkisu waan Oromoo irraa fokkataadha waan safuu namaa fokkattu waan fokkattu yeroo hundumaa fokkattu dalagu maali an wanti nan dubbachuu dhufe warri dhiiraa warri Saudi Arabiyaa keessa jirtan please dubartoota keenya maaliif hin dhiisne ayyee si jaalala jette dubartiin akka dhiiratti garaan jabaatu garaan isii laafadha si jaalatti jaalala keessa shawwadde waa meeqa goote hayyee jaalala shawwadde jirta akka feete godhe jaalatte kajiballeen jaaladhuun mee waanuma ati wanti gubbatti ol si baasisiisu maali wantummaan miidiyaa gubbatti sooshaal miidiyaa gubbatti viidiyoo dhalarraa si waraabsisee ol si baasisiisu maali eega dubbii ajaa'ibaa maali wantummaan fakkeenyaaf ati xiqqishomee fakkii wannummaan ilaal xiqqishuma mataan kan kee kun sin dalagu mataan ayyee kaayyoon qabdu mee biyya kaayyoollee namni jijjiiramuuf bahe waan akkanaa kana hin godhu
ati kaayyoo fillee hin baatu xiqqishoo mee maatuma kan keetii fi maqaa kan kee social media gubbatti udaan laaqqatu kanaa fi nama sirraa haasa'u kana xiqqishoo sitti hin dhagahamu xiqqishuma. xiqqishoo sitti hin dhagahamu yeroo dubartii obboleettii tante ilaali obboleettii tanteeti dubartiin yaa badoo irra deebi dhaggeeffadhu obboleettii tanteeti dubartii jechuun ummaateeti namni ija ummaa ifi jechuun intala dhalaa takka waan hin taane ka godhu nama badawa dayyuusa agartee mi dayyuusa hoolaa qajaan hoolaa juusan agartee mi hoolaa san jechuudha namni waan akkanaa kana dalagu sigalee nama kaayyoo hin qabne nama gowwaa nama dubartii takka viidiyoo waraabdee yeroo wanti gubbatti poostii gootu xiqqishoo akka eessa qote maali boo dayyuusni akkana walii qabamtee as gubbaadhaan gubduun wallahi isinirraa lafarraa isin fixuu dha'u silaa danda'e an akka kiyyatti silaa danda'e lafarraan isin fixa warri achi keessa jirtan warri waan akkanaa kana dalaydan silaa dhagee rabbiin boota numaafu balaa isinii buusee mootummaa suudii isinii kaase isin dalagaatee isin gana ammas balaan isinii buute isin ammas balaa gurguddoon gana isinii buute isin gana ammallee waggaa xiqqishoo achi keessaa maallaqa isaanii irraa guurtee maallaqa isaanii fi gara galchitee viidiyoo poostii gootee asii maqaa isaan balleessite gana eenyutu dubartii tana kabajaadhamee eenyutu itti dhala obboleettii tanti akkasii maqaa balleessite intala dhalaa takka akkasii maqaa xureessitee yeroo lafa dhiistu yeroo viidiyoo jalaa baaste viidiyoo si jammar way maali akkanni wanti akkanaa kun hedduu fokkataadha wanti akkanaa kun isinirraa hin eegamu keessafuu warri dhiiraa waan dhiira jaamtuun qabdu ati sigalee waan akkanaa kana gootu mee akka feetetti maallaqa sirraa nyaadhu akka feetetti shawwadii akka feetetti osoo hin jaalannellee sossobii akka feete godhi garuu viidiyoo baastee sooshaal miidiyaa gubbatti maqaa isii balleessu maaliif barbaachisa waan fokkota ati mee ariif jechuudha amma ati nama waa beeku bakka akkanatti nama waa beeku jechuun nama beekaa jechuun nama wanti aybii namaa takkiinu waan badii namaa tokko nama sattaru akka amantiitti illee jechuudha nama aybii nama sattaru malee nama akkanumatti useetuma waan arge guutuu sheer godhee nama wanti godhuudhaan sigalee kun jechuun bada'ummaan beektaa bada'ummaa doofummaa wallaalummaa maali achi deemteen dalagattu boo dalagaa biyyaa baate maaliif mataan nama kana biizii godhu warri ayyee mee warri dhiiraatilleen akkasiin warri dhalaa yoo maal taatan dubartoonni yoo maal taatan tara takkarra lamarra tara sadirra tara afur shawwadamtanii agartanii jirtan yeroo dhalaa takkaatitu shawwadame dhalaa takkaatitu waan akkanaa kana godhe jedhan eessa biyya arabaa dhalaa biyya arabaa isiniin jedhan isin yoo maali tara takka shawwadamtan tara lammaffaa maaltu isin shawwada jechuun namni takka bar tara takka ni shawwadama tara takka lamallee ni shawwadama tara sadii ni shawwadama tara dila kana wal jala yeroo hedduu takka ni dhageessa yeroo hedduu takka yeroo waa'ee biyya arabaa gaasan bar akkasitti maaree godhanii akkasi viidiyoo maaree godhee akkasitti maaree godhee akkasi maaree godhee tanaa san isiniin jiru hedduutu jira si galee waa hedduu takka godhuu turtan garuu namni
ilmi namaa takka ni shawwadama tara lama ni shawwadama tara sadaffaallee akkami shawwadama dubartoota keenya warri akkanaa on warri tara takka shawwadame tara lama shawwadame tara sadaffaallee deebi'ee shawwadamu huyyoo mana maal jennaan mee kanoo maali boo bakka maraatudha moo akkam bisa naaf hin galle an dubbiin bakka namni mataan dalagu achi biyya san hin dhaquusa moo akkam wallahi nama aarsitan hedduu tokko warri dhiiraa nama aarsa warri dhalaatilleen garuu an warra dhalaa kana dhalaa tuqullee hin fodhu dhalaan gara laafummaa isiitiin waan akkanaa kana godhuu dandeessi dhalaan hedduu dhiirarra garaa laafti yeroo waan takka fakkeenyaaf waa'ee maallaqa irratti illee haa ta'u wama fedhe irratti illee haa ta'u dhalaan akka dhiiratti garaan goggogaadhaa miti waan taateef gara laafammina waan qabduuf shawwadamuu dandeessi irra deebitellee jechuudha garuu gorsiin isiniif kaa'u warri biyya arabaa keessa jirtan piliis warri dubartootaa jechuudha yoo piliis jechuu piliis if bara jechuun kiyya yeroon jiru namaaf hin shawwadamina piliis warri dubartoonni keenya jechuun warri Saudi Arabiyaa keessa jirtan warrummaan biyya feete keessa biyya arabaa keessa jirtullee haa ta'u biyya namaaf shawwadamuun gaarii miti namaa shawwadamte ammas nama tokko fakkeenyaaf nama tokko akka yoo jaalalaan walitti dhiyaatanii waan jaalalaan walitti dhiyaatanii gargaartanillee wama feetanillee yoo hagootan taate rakkoon qabu garuu nama viidiyoo waan akkanaa kana viidiyoo ammaan tana YouTube irratti olii gadi deemu jiran siigarte Oromoon biyya akkanaa keessatti akkana wal gooti biyya akkasii keessatti akkana wal gooti jedhanii YouTube irratti olii gadi deemu jiran siigale kanaafuu dubartoonni keenya please if baradha in shawwadamina yeroo siigalteemi in shawwadamina abbaa feetan san jaaladha abbaa feetan san wajjin haasaa akka feetanii wajji taphadha akka feetanii wajjin qofala garuu suuraan taane boo maali rabbi biratti illee bar wanta kanaaf okkataadha dubartiin viidiyoon taane dhufee si keessaa silkii keessaa hin erganne sigalee viidiyoo san yoo ka viidiyoo waraabus qabaadha waa ergitus sigalee mi ka viidiyoo waraabdee ergitus wama feetee ka ergitu jechuun silkiidhaan sigalee waan ergitu kanarratti if qusadhu dubartoonni keenya if qusadha please waan kanarraa if qusadha maal taatan if qusachuun barbaachisaadha yoo nama tokko jaalatte akka feete jaalatte namni dhugaan si jaalatu viidiyoo fokkota viidiyoo qullaa waraabuu footoo qullaa erguu waan akkana kanarratti himte kasii madaalu sigalee kun deemuuf jaalala sobaati jaalalti dhugaadhaaf viidiyoo qaama qullaa walitti erguu fi maaree walitti erguu fi kanarratti hundaa'u sigalee jaalalti dhugaadhaaf irratti hundaa'u kophaadha onnee qulqulluudha waliif yaaduudha waliif hubachuudha rakkoo irratti wal gargaaruudha jaalalti ha dhugaadhaaf ittiin deemuu dandeessu garuu ha ammaan tana footoon taane ergisiis footoon taane yoo ergine sin jaalatu ati qaaliidha bar keessa fuudhu dubartoonni Oromoo qaaliidha bar maal taatan qaalii barisin hay maali namni yoo footoo taane ergineef sin jaalanne samii haa bahu maa hin dhiisneef irraa ni jirti dhiirtii Oromoo qulqulluun kumaantamaatitu jira sigalee kumaatamaatitu jira ka waan hin taane ergitu malee jaalala siif hin kannine maal sii godha umaata akka siif hin godhu hunoo wanni inni sii godhu sooshaal miidiyaa gubbatti ol si darbu arrabaa fi ilkeenu ilmi namaa kun yeroo wajjin jiraatu arrabaa fi ilkeenu walitti gufachuu danda'a yeroo walitti gufattan ol si darba yeroo san teessee boocha yeroo san obboleeyyan kan kee faamilii tante maal jettaa mee yeroo akkasitti si argamtu san mee qaanyii tante akkamitti jiraatta ganaa kanuma naa deebisame warreen dhalaadhaa ka waan akkanaa kanarra shawwadamtan akka feetanitti haa shawwadama viidiyoo silkii wanta footoon taane waan fofokkataa agarteemi ni beektaatoo akkuma siigalee jiru sanitti
waan fofokkotaa hin ergina namarratti waan fokkotaa namarratti erguun gaariin namni tokko arrabaa filkee yeroo wal dhoyte jechuudha arrabaa filkeen yeroo wal dhoyte namni badaatitu jira nama nagaatitu jira nama rabbi sodaatu jira nama rabbi sodaanneetitu jira sigalee nama rabbi sodaatutu jira nama rabbi sodaanne jira namni tokko jireenya isaa kana irraan kaatiniititu jira nama akkasiisanii wal afaan buu dandeessan sigalee khasafuun beeyne qaamantiin beeyne qarabbi sodaan nama akkasii jiraachuudhaan jira nama akkasii harka buu dandeessan afaan daa'ima dibatee waa meeqa godhe haasawaan dhukkeessirraa kaasee mi gartee mi haasawaan dhukkeessirraa kaasee as deebi'ee gaafa xiqqishootaa tokko waliin gufattan inni footoo tante social media gubbatti ol darbe viidiyoo ati ergiteef jaalalettee ati ergiteef social media gubbatti ol darbe please ummanni dubartoonni keenya hin shawwadamina isin qaqqaalidha waan taataniif hin shawwadamina taayitii hiree kan kee gadhu waan rabbiin siif qoode hin dhabdu sigalee bakka maqaa kan kee addunyaa gubbatti social media gubbatti haasaanii xurii sitti diban dhiirti wayyaadha xiqqishoollee taate dubartiin maqaan isii akkanatti social media fi bakka adda addaa kanarratti maqaan isii haasaamuun hedduu fokkotaadha sigalee waan akkanaa kanarraa ibsuudhaa warri biyyaa baatanii biyya namaa keessa jirtan biyyuma arabaa ka fedhe keessa warri jirtan jechuudha sigalee dhiira takka viidiyoo footoon taane hin taane naa ergi maaree hin taane waan inni godhu san waan akkasii yoo jee kun jaalala dhugaatiif siif hin deemu yoo atis rakkina qabaatte malee waan akkanaa kana wanti gootu jechuudha yoo rakkina qabaatuu baattee tuma dhugumaan shawwadamtee tuma namni kun kasiyya godhu taate hin shawwadamina Oromoo please shamarran Oromoodhaan jalaa hin shawwadamina waan kanarratti shamarran Oromoo babbareedaa meeqa maqaabbatu jira as gubbaadha sigalee yeroo baay'ee mee dhiira maqaan badu laala asirratti maaliif dhalaan gara laafeetti waan taateef waan akkanaa kana ol baastee sheer hin gootu waan akkanaa kana godhu badawa dhiirati sigalee badawa warra rabbiin itti cufe agartee waan akkasiisa warri godhu nama tokko jaalalaa wajji jiraatte yeroo adda baatan takkiinu yeroo wanni takka dhufte takkiinu ammoo yeroo waan irratti waan ati yaaddisan argachuu dadhabde social media gubbaan hin tuqin waan haga wajji turte san yaadadhu atillee obboleessa keenya donka sigalee warri dhiiraa warri waan akkanaa kana gootulleen warri dhiiratis waan akkanaa kana warri gootan please lal dubartiin akkuma reefun tana isin himuuf yaadetti dubartii jechuun haadhateeti obboleettii teeti sigalee ati obboleettii tanteeti irratti waan akkanaa kana godhan ni jaalata dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha namni obboleettii fi social media gubbatti qaama qullaa viidiyoo waraabsisee yeroo gadhiisu ati maal jettamee fakkeenyaaf yaadame jechuun yaada boo ati sheemidha wanti akkanaa kun fokkotaadha waan hedduu fokkotaadha ni beektaa namni yoo rabbiillee sodaanne safuullee qabaachuu danda'a rabbiin silaa gabbaasee balaa sitti buusu ammaan tana sitti hin buusu sigalee garuu ilma namaatillee kabajuun ni jira ilma namallee kabajuun ni jira haadha fi abbaa ifillee kabajuun ni jira waa hunda kabajuunis ni jira waan takka kabajaa godhachuunis ni jira waan akkanaa kana godhuun barbaachisaa miti waan akkanaa kana godhuun barbaachisaa miti maali boo asuma dubartuma biyya arabaa akkas ta'e dubartii biyya arabaa akkas ta'e dubartiin biyya arabaa akkas taate dubartiin biyya arabaa akkas taate dubartii biyya arabaarraa viidiyoo waraabu dubartiin biyya arabaarraa maali akkanni gaarii miti wallahi warri waan akkanaa kana dalagu dayyuusa waan akkanaa kana irraa feeki waan akkanaa kana baay'ee fokkotaadha hedduu nama dabbara waan akkanaa waan feete san akka feete wanti ati godhu jirtu fakkeenyaaf ni jiraame dubartii takka wajjin takkiinuu haasoo wal jaalatanii waan feete wajji dabarsuu dandeessanii san siitutu beekaa waan feete wajji dabarsuu dandeessan garuu yeroo adda baatan takkiinuu yeroo wanni takka dhufe waan dhufe san irratti ammoo sigalee waan dhufe san irratti nama tokko maqaa isaa balleessuudhaaf social media gubbatti ol baasuun gugummaa caalu agartee
dayyusummaadha dayyusummaa si galee kanaafuu warri dhiiraa waan akkanaa kanarraa ifee gaan isin jaa fokkataadha wanti akkanaa kun hedduu fokkataadha waan hedduu nama dabbaru si galee waan hedduu nama dabbaru waan akkanaa kanarraa ifee gaa please waan akkanaa kanarraa ifee gaan isin jaa si galee hadara dubartoonni keenyas hin shawwadamina kaayyoon manaa baatanii kaayyoo manaa baataniif galmaan gahaa waan akkana yoo jaalattanis tokko jaaladhaa tokkicha jaalattan san ammoo akkamitti qaama qullaa fi viidiyoo haga sirraa waraabu hin dhiisin maaree fi maaree namni ilmi namaa hin amanu kanaafu viidiyoo narra waraabee maaree narra waraabee asii sooshaal miidiyaa kana gubbatti xiqqishuma bakka ajandaa adda addaa xaa ajandaa waliif godhu hin barbaachisu wanta akkanaa kun gaarii miti si galee kanaafu dubartoonni keenya wanni manaa baataniif kaayyoof manaa baatanii ummaatan ta'e gargaaruuf manaa baate obboleeyyan kan gargaaruuf manaa baate teetiif jijjiiramuuf manarraa baate si galee faamilii tan ta'e jijjiiruudhaaf beeraa baate waan akkana kana if duuba yaadadhuuti yeroo wanta kana gootu maqaa kan kee faamilii tan ta'e maqaa faamilii kan keeti si galee maqaa kabajaa ganda keessanii eeguudhaaf waan akkanaa kanarraa if eegaa yeroo baay'ee dubartii biyya arabaa hoggaa jiran nu salachee jira boonuti si galee dubartii biyya arabaa hoggaa jiran nu salachee jira nuti obboleeyyan keenya garaan nu danda'u waan akkanaa kana yeroo godhamu laaluu si galee waan akkanaa kanarraa if eegaa please namni kaayyoo qabu waan akkanaa kana hin godhu jammar warruma takkaatiitu waan akkanaa kana godha warri shawwadamtanis warri waan akkanaa kana gootanis if eegaa please oromoo waan akkanaa kana dhiisaa akkanattu rakkoon kara meeqan girgirii meeqa maqaa oromoodhaa hin balleessina oromoo yeroo gabrummaa jalaa ba'uudhaaf qabsoo karamitti hayyoonni keenya wanti aboo isin yaabaleesoo isin jechuun isin nama gubdan wallaahi billaahi nama gubdan cuggaarraa nama kaastan ni beeytanii gorsaa fi wanti nama aarsitan bakka isin hedduu takka nama aarsitan maaliif yeroo hayyoonni keenya mana hidhaa keessatti cinqaman yeroo oromiyaa keessaa namni akka fedhe du'u jiru si galee ati biyya namaa dhuftee bakka biyya namaa dhuftee wanni ati gootu dubartii takka irraa viidiyoo waraabdee sheer godhu kana bakka si galee wanti ati yaaduu qabdu silaa waan bira yeroo hayyoonni keenya mana hidhaa keessatti cinqamu jiran yeroo oromiyaa keessatti namni sheekotii osoo hin jenne guddaa osoo hin jenne xiqqaa osoo hin jenne namni du'u jiru kanatti isin dhuftanii viidiyoo wal gubbaa waraabdanii ajandaa biraa nama asii waa'ee oromoo dubbatullee waanuma fedhee nama dubbatu asii ajandaa namaa darbitanii mataa nama nyaatan asirraa maareetitu akkas ta'e dubartii akkasiititu akkas ta'e oromoon biyya akkasii akkas taate oromoon maaree akkas taate maali boo mee ummatuma feete fudhadhaame dhugaa walitti himuudhaaf saba feete fudhadhu waan fedhan san yoo godhan nama akka oromootti maqaa wal balleessu agartanii nama akka oromootti maqaa wal balleessu maqaa maaliif wal balleessitan akkanatti yeruma akkam nu gala nuti maqaa keenya ka qaaleeffannu maqaa keenya ka jabeeffannu maqaa keenya ka eeggannu safuu keenya ka eeggannu yeroo akkame ka wanti jiru yeroo akkam nu gala wanti akkana yeroo akkam nu galuu danda'a ka biyyaa baate waan biyyaa baateef irraanfatte bakka maqaa kan kee xuluquuf godhu jaalachuu fi janaajjanuu fi akka feetan godhuun mirga keessan garuu akkuma jirutti ta'ee sun kabajaa ganda keessaniitii fi kabajaa maqaa oromoodhaa hin balleessinaa warri as gubbaadha waan hin taane warri biyya arabaa keessa jirtan keessafuu baay'inaan warri biyya arabaa keessa jirtan keessafuu warri suudii keessa jirtan takkarra lamarra sadirra dogoggora gurguddaa dalaydanii jirtan hin dogoggorinaa please hin dogoggorinaadha if eeggadhaadha wanti ni jiraame ati kabajaa fi
safuu fi aadaa fi amantaa fi kana keessaa logaa'u ta'uu hin qabdan. Ay maali boo jaayiba akkam boo bakka namni rabbi sodaatus dhiisee jira. Eessa akka deemu jiru sirraanfatee jira. Eessatti akka deemu jiru sirraanfatee jira. Torbaaniin Baangaaliin maaree godhe. Baangaaliitu akkas ta'e. Baangaalii jechuu turan ammaan tana dhufanii Oromoo walirraa waraabde. Oromoo walirraa viidiyoo waraabde. Waan garaa nama nyaatu. Waan hedduu nama dabbaru. Waan hedduu nama gaddisiisu. Waan hedduu nama jibbisiisu agartee mi? Waan akkasii agarta. Wanti akkanaa gaarii miti. Wanti akkanaa hedduu nama dabbara. Sigalee. Kanaafuu jechuudha Oromoon biyya namaa keessa jirtan qamanaa baateef jijjiiramuuf dubartoonni keenya hin shawwadaminaa. Sigaltee yoo jaalatte tokko jaalachuun uumaa miti. Garuu nama jaalatu san madaalii ifirraa adda baafadhu. Karamiin na deemu jira namtichi kun. Na shawwaduuf deemamu. Dhugaan na jaalachuuf deemamu. Akkamii adda baafadhu. Alaaxuul sin jaaladhaa sin ji'aati alaaxuul viidiyoo fi footoo biraan tuyte. Gaafa ati kirkirii takka goote oluma si darbuudha maali duba. Inni waan nama kaayyoon qabne taa'eef jechuudha. Sigalee ol si darbaa ati achirraa bocha. Gaafa kaan maqaan kan kee sooshaal miidiyaa gubbarra kute. Kabajaan tantee hafte. Sanirra yoo obsite adda baafatte ifirraa kamiititu na dhugaadhaan na jaalata. Kamiititu wanti ta'a jettee adda ifirraa baafatte taragaaggoyte rabbilleen akkana sin dhiisu qooda kan keessumaa fide. Akka fedhe ta'ullee jechuudha. Garuu maqaa kan kee if xureessuun akkanatti maqaa kan kee jibbamaa ifirra dibuun waan hedduu nama dabbaru waan hedduu nama jibbisiisu. Sigalee waan hedduu nama jibbisiisu waan akkanaa kanarraa if eeguu qabna. Wanni akkanaa nurraa fokkata. Wanni akkanaa nurraa fokkotaadha. Akka Oromoon safuu qabdi. Oromoon aadaa qabdi. Oromoon amantii qabdi. Sigalee maqaa wal xureessuu kana haadamnu warri akkuma isiniin jetti warri dubartoota illee maqaa keessan eegadha. Maqaa keessan kabachisiisadha. Maqaa keessan hin xureessinaa. Maqaa keessan hin gurguratina. Sigalee kanaafuu kanaan isiniin jaa. Laal dubartiin kabajaan teessee kabajaadhaan yeroo teessee kabajaadhaan bakka qaalii ta'uu qabdi. Qaaliidha dubartiin. Dubartiin Oromoo qaaliidha. Sigalee warra afaan usanii afaan isinii wajjin banan hunda jaalala jettanii afaan jala hin banina. Taragaaggaatiitii adda baafadhaa. Sigalee tara takka akka wanti itti si shawwadee lammata deebii ammas si shawwadee sadaffaa ammas deebii si shawwadee. Maali duuba akkanni yaa. A'uuzu billah. Wanti kana kun boo gaarii miti bara. Kanaafuu dubartoonni keenya qaalii ta'uu keessan beekanii waan akkanaa kanarraa qusachuu qabdanii isiniin jaa. Yoon waa aariitiin waa hedduu dubbatu jira. Aariitiin waan hin taanes dubbadhe. Warri natti mufatees yoo as keessa jiraate warri natti mufattanis dhiifama naaf godhaan isiniin jaa. Jechuun yeroo takka yeroo waan hin taane takka yeroo dubbattu dubbiin takka si aarsiti ni beektaa. Sigalee hedduu takka nama aarsiti hedduu takka nama dabbarti jechuun bakka natti dhagameeti waa hunda dubbadhe.
خنافو نمني شودمتو إن شودمني مكاها كيف تريسني خكنا خناتي تو وان هما يرو دبتو نما أرسني مالي في يرو هندا يو ilmaan oromoon akkas golgoote dubartii biyya sanii akkas godhanii dubartii biyya arabaa jaanii maqaan ummata nagaatiitu jira ummata kaayyoodhaaf biyya baheetitu jira as keessa ummata kana hunda maqaa yeroo balleessan namatti dhagahama sigalee nama aarsaa kanaatitu kana hunda na dubbisu jira warri akkas akkasiisan waan jiruufiin kana dubbatu jira kanaafu namni kaayyoo qabu tokko namni kaayyoodhaaf manaa bahee waan deemuuf beekaa eessatti akka dhaabbatu beekaa maaliif akka deemu beekaa kanaafu waan manaa baataniif irraanfachuun barbaachisaadha miti waan manaa baateef beekuu qabda maaliif akka manaa baate beekuu qabdaan isin jaa kanaafu warri ammaan tana anis yeroo maleedha kayin liibseenee namni hin jiru saa kana dalagarra jiraachuu danda'a mungkin akka tasaa dalagarra jiraachuu danda'anii ammas warri jirus hin jiru خنافو وانتني سنينجو أورومو وان متانا من يهاتي تو أسكوبات التيمو جراوانا كنا أنا رأي فاينو نسنينجا سيغالي وانا كنا أنا رأي فيكم باي برباجي سادا أمتا برايو فرد مكاول تريسو في فكينيا في أمتو منافت أنيا في أمتو مابشا خنافو فرد دامي نمني كتا إساني وان انتاني تكينو وان مفيديو تكينو وان عيبي ولي أكنا والتريسو وان نجرب جيجا وانتا كنا خون baay'ee nurraa fokkotaadha baay'ee nama dabbara baay'ee nama jibbisiisa waan nama jibbisu ana irra deddeebi'ee ammallee wanti isin dhaamu hin shawwadamina kayin isin jiru tara meeqa isinitti unoo himutti jira ni dhageessan gurra adda banadhaa dhaggeeffadhaadha viidiyoo kanas sheer godhaa sheer godhaatiiti warra Suudi Arabiyaa warra gurri duude ummata dhiiraa warra safuun beeni warra waan hin taane namarra dalagan san biraan ga'an isin jaa kanaafu kana wanti jechuuf fadhu asumarratti inni isinirraa gabaabsa haasoo isinitti dheeressu warri na daawwachuu jirtan baay'ee galatoomaan isinin jaa sheer godhaadha warra ilaalin biraan viidiyoo kan akka geessan isinin jaa kanaafu wantoota haaroo ammas qabadhee akka isiniifin dhufa oromooti baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja kanaafu oromoon kabaja safuu jaalala waliif qabdi خبجا وليف قبدي وان أجويتو وان تور أوفتان خان نور عديسا خبجان جاللان تكون مادان أبسوينه نمتيجا أجاوا خان فرا خاسو كم نمالي وانا كنا خان غرو هين كمنو جبار دان إسنين جالدا باي باي شبه فتن